murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin jira. Murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin dhufe. Jarjari farree. Murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin dhufe. Maaliif hannichoo iyyuu jaalattisii ana biraa jaalaltii naaf qabdu dhumte jechuudha. Jaalaltii naaf qabdu yoo fixattee hannichoo carraadha. Anis onnis jaalatu takkanas jala galuutu tana takkanas siif jettee halkanii guyyaa irriiba dhabdee karra dhaabdu kana gaafa achi abdii sirraa muratte immoo dhagaa adda cabataan dhagaa adda cabataan wallaahi hannichoo garuu siin jaaladhaan mallee abdii sirraa muranne. Okay. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as keenya jirra. Akkuma beekamu gaa anaa fi hannichuun sababa Suuzaanitti wallollee diraamaa hayyama hannichootiin isuma gaafannee diraamaa naa fi siin dalayneen naa fi hannichuun wallollee jechuudha. Hayyama isiitiin gaafannee hayyama isiin dalayne. Hannichoon osoon jaaladhu viidiyoo san agartanii jirtanii osoon lubburraa jaaladhu lafa na darbitee qotti osoon onneerraa isi jaaladhu ani Suuzaan saayiba kiyya akka obboleetti xiyyaatti ilaala dhimma biraa naaf isiituu ni jira Suuzaan. Lakkee hin jiru. Dhimmi biraa naaf isiituu hin jiru hordoftoota akka isin nu beeytaniif maaliif hin isin deebi'ee hannichoo naannoo qeessaanii dheenyellee nu agarraan. Fiigaa deebitee jechuudha. Hannichoon iska macarashaa waan na jibbitanaaf fakkaata. Haga dhumaatti harkaatiin barbaadu sin jaaladhu jaalalti naaf qabdu kijibaa adiin sobdaa naan jechaa jirte jechuudha. Ani sobuufillee taa'u hannichoo nillee sobullee ni beeytan isinis. Namni tokko yeroo wanta takka godhuudhaaf nama san gaafate hayyama gaafate isii gaafanneetu waan kana hagoone akkanuma lafaan kaanii hin goone isii yoo quban qabaanne isii dubaa hagoone yoo taate dhugaa haa aartu waan kana hayyama isiitini diraamaa dalaynee akkasuma akkasimi. Hordoftoota kiyyaa ani immoo dhugaa rabbi dubbachuudhaaf miiran tana keessan jira ammallee jechuudha dubbachuus hin danda'u. Bakka akkuma isinilleen warri koomantii akka waan balleessaa qabuutti akka waan garuu ijoollee namaaf hin yaaddanii akka si balleessaa qabaa akkamittiin balleessaa hin qaba waan kana bara hayyama isiitiin hojjennee bara. Ani garuu hannichoo dhabuu hin danda'u walumaa galatti hannichoo baay'een jaaladha. Wanni mas dirqamsiisee ganna baasee hannichoo viidiyoo kana ilaaltee ni agarta. Viidiyoo kana ni agarta. Saniifin gabbee. Viidiyoo kana agartee ani farreen kee baay'een si jaaladha. Ati jechuun nama dhiinii kana keessa jiru nama aarsaa meeqa jireenya kiyya keessatti na hojii kaffalee Farreetis gabbaa'imee immoo. Baay'ee hordoftoota qaalii akkuma argaa jirtan kana keessatti farreen hedduu malee miira keessa galee jira. Hannichoon viidiyoo kana ni agarti akka isiin argitullee sheer godha. Farree fi hannichoon akka walitti araaraman gaarisanillee sheer godhuudhaan nuti babbaraa isin jenna. Ani hedduu malee wallaahi hannichoo akkanatti yaanne turte dubbiin akkana hajabaatullee seene garuu isuma hayyamsiisne diraamaa dalayne jenne hayyam jettee hayyama isiitiin wanni hayyama isiitiin hin taane takka wanni takka hin jirtu an akkanatti dubbiin jabaatti jeetillee hin yaanne ture garuu ammaan tana dubbiin hedduu malee jabaattee jirti farree fi hannichoonillee hedduu malee wanna keessa jiranii bakka anillee firraa keessaa hin bahamu akkamitti deemuu firraa kara biyya kiyyaatiin galaan jiru jira. Garuu isaan lameen kana walitti araarsu malee isinis na gargaartanii isii irratti sheer gootanii akka walitti araarsine akka yooniin ani deemuu qabaaddeellee jidduu akkaaniin bahu diraamaaf ja'anii akkanatti wallooluu hin qaban. Suuzaanatis waan hin taane asiin wanti si oofu hin jirtu nu biraa wanti nu biraa deemtuuf hin jirtu nu jidduu si wanti deemtuuf hin jirtu bakka
لا كيف فدو فرق وني كنت برخدفت السبب خيامي دراما خنالله جتشو والتالين وكنتي والتانيتي irratti dalaynee garuu hanichoon immoo hedduu malee waa akka biraatti fudhattee isinilleen warra koomentii jalatti barreessu jirtan waan hin taane jechuu jirtanii na isinillee akka likkiti miira biraa keessa galtu godhu jirtanii na viidiyoo dhiifamaati hanichoo dhiifama naa godhi isinis yoo waan viidiyoo diraamaa san dalayneef yoo nutti aartan dhiifama garuu diraamuma just drama qofa malee waan biraa keessa hin jiru na farreemi ati wanta kaasi balagifadhu annichoon osoo na jaalatte osoo jaalati qabatte osoo dhugaan na jaalatte onni irraa akka ani si jaalatte osoo inni dubbadhu isi qabee miila si qabee nu bira jirta rabbi si daddu namni diina fi tokko sin godhe farree maal seetini beektaa suuraa namni kamitti akka sinama godhu isi qofa miti maal ni beektaa ammas warra koomentii barreessu kanaatu daran akka dubbiin oowwitu godhu jiranii namninis namaatu gorseensa hannichoon haasoo namaa dhageesse sirreessi namaatu kana dhageesse hannichoo ana fi farrees akkanatti nutti aartee bakka nu darbitee harka mana isaanii illee dheenee hulaa isaanii dura dhaabbannee si eegu jirru turiisteen deemtee harka nu darbitee bakka jechuun ani farrees hedduu malee miira keessa galee jira dila kana hunda sababa khiyyatti sahabi sababa dhuga sababa khiyyatti sababa naa ta'u garuu sababa si godhatte malee hannichoon dhimma biraa akka jiru naaf galaa jira dhimma biraa akka qabdu anaa hojii adda bahuudhaaf karoorfattee jirti ni beektaa kana duraas amma farree ati fi hannichoon adda bahuu numan taane na akka walitti araaramtan dirqama akka adda baanu si godhu jira dirqama kun akka adda baanu godhu jirti murteeffattee jirti na dhiistee deemte ni agartaa ati fi hannichoo jechuun nama adda bahuu hin qabne na akkuma harkaa jirtan kanatti rakkoodhaati akka isin viidiyoo kana laaltee dhiifama nu gootuuf nu tabaabbaraa isin hin jenna dhaggeeffadhu Suzaan wanta kaasiima namni nama jaalatu tokko ni beektaa yeroo ati baaballeessite jaalalti ati nama saniif qabdu jaalalti yookaan namni san siif qabu badii san caalee mul'ata ni beektaa garuutu namni jaalala san siif hin qabne ni beektaa badii xiqqoo takka sirra barbaada wanta xiqqoo sirra takka sirra barbaada jechuun badii abbaan fadhee guddaa yoo dalagee badii san mis khagoota jaalala jechuun bakka illee kan nuuf hin qabdu sin jechuu fadheeti abbaan fadhee jaalala isaa san guddisee ilaalu malee badii isaa san badii namaa san guddisee ilaaluun barbaachisaa miti akka yaatti gahannichoon immoo hedduu takka yoo si balleessine hedduu takka dhiifama nu godhi viidiyoo tana hannichoon barra walumaa galatti dhiifama kamiila irra kufnee qabaddee sitii lafa tanatti qabaddee na darbitee qotisan bira dhiifamni jira hordoftoonni halaalu isaan duratti dhiifama isiin jenna jaalati dirqiin taatu hordoftoota keenya jaalati dirqiin taatu jaalati hannichoo jaaladhe naaf gaayoo tees mirgasiiti amma anis bara murtee takka murteeffadhee nuuf Suzay murtee takka murteeffadhee nuuf onni akkatti si jaalatana anis irraa murachuu jarjariin dhalaan dafteeti murteessisaniifu ati immoo ilma dhiiraan tokko daftee murteessituun qabdu innaa yaada isi hubachuuf mokorime isiillee kanamaa gorsee kanatti akka waan yeroo meeqa dhaggeeffadhu namaatu gorsa namaati farree naasti hima kun gorsa namaa akka ta'e nan beeka ani yoo hannichoon onneesi ana ka jaalatu taate ana barra lubburraa isi jaaladhaa barra ni beekti akkaan isi jaaladhu isi malees akkaan hedduu malees jaalatti farree akkana hin ta'etti hedduu malees jaalatti na jaalatti akkana jaalattu hordoftoonni keenyas ni beeku garuu laayifii keenya kadhugaa kana sooshaal miidiyaa kanarratti hin baasnu jennee turre dirqama sababa diraamaa kanaatiin gama yuutuubiitiin illee akka dhufu nu goote jechuudha hordoftoota keenya dhaabnee jirra jechuudha siraan akka laayifii keenya siraan hin gaggeessine dhaabnee jirra garuutu dirqama isin akka siraan dubbannu isin nu godha ani waan takka murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin jira murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin dhufe jarjarii farree murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin dhufe maaliif hannichoo yoo jaalattisii ana bira jaalatti naaf qabdu dhumte jechuudha jaalatti naaf qabdu yoo fixattee hannichoo carraadha anis onnis jaalatu takkanas jala galuutu tana takkanas siif jettee halkanii guyyaa irriiba dhabdee karra dhaabdu kana gaafa achi abdii sirraa muratte immoo dhagaa adda cabetaan wallahi hannichoo garuu siin jaaladhaan mallee abdii sirraa muranne okay ammoo kana bira dabartee guyyaa takka lama sadi torbeen darbinaan
dhagaa adda cabataa naannichoo dhugaan sitti hima wallahi jaalatatti jaafite akkuma ati murtii deemtee onni itinirraa murtii deemtee onni inti jaas murachuu hin dadhabne dirqamaatu akkaan murna godha suuzi bakka dubbachuu hin danda'u min deema bakka nuyaas wanta godhuun qabuun onni iti yaanis irraa muradhee lafa kaachuu qaba hordoftoonni qaqqaalawwan እና ፈሬፍ ያንቺው አከወልቲ አራርስተና ጅታትን ከወልቲ አራርስtan hedduu maleen abdii sinirraa na share godaan sininja hannichoon commenti isaanii moorduftoonni ismaal joo jira miiruma isii keessa galchu jira malee waan takka anaafis jidutti waan nagaa murteessu jira wanta waliin fayyisuu fi commenti irratti wanta nagaa barreessu nama commenti nagaa barreessu jirtu tokko nagarre farreessi badii qaba farreessi minaamin jaanii akka diraamaa ta'etti himnee diraamaa malee diraamaa arku jiran viidiyoo gadhiifnee fi waan takka waan biraan hin jirtu diraamaa qofa innaa hordoftoota gaana gargaaraan isiniin jaha hannicha irra sheer gootanii akka farree fi hannicha walitti araarsatan abdii guddaan yoo naafeti akka dhugaatti wal jalanne hannichuun fasalphaa kan darbitee deemu qabdi no jechuun amma isiinis laal haasoo namaatii fi koomentii nama adda addaatu kanatti fi godhe innaa hedduu malee dhiifama nu godhi hannichoo viidiyoo kana ni agarta dhiifama sin jenna hannichoon dhiifama keenyaas bitee jirti hunda keenya bitee jirti kanaafuu hannichoo ittis waan godhuu dandeenyu qabnu carraa xiyya kanaafuu nagaan suuraa bitee keenya ammallee silaa viidiyoo isin waraabne bareedaa ture ammallee deebinee hannichoo naannoo qe'ee isaanii naannoo mana isaanii bira dheeyinee jechuudha akka dhiifama nuuf gootuuf hannichoo gaafachuudhaaf itti dheeyina naafi suuzaan suusii qabadhee kanaafuu viidiyoo lammaffaatiin illee akka isinii deebinu nagaan nuuf turaadha amma garuu du'aa nuuf godha naafi hannichoon akka addan baanne hannichoon garuu akka dubbattetti garaasii murtii jirti naan adda ba'uudhaaf kanaaf hordoftoota keenya isin jaalannaa abbaa isin jaalannaa warri yuutuuba kana faaree taatan subscribe fi share godhaan akkasumaanis suuji ni beekta waan takka barra namni tokko yeroo badii takka keessa bu'e yoo namni tokko kibriita fudhatee deeme tokko citaa fudhatee deemuu hin qabu bishaan itti naquu qabu okay isin amma kibriita fudhatee deemu jirti jechuudha ani bishaan fudhatee deemu jira dhaamsuudhaaf ibidda isin akkatti ol kaasuu jirtu kana garuu dhaamsuu dadhabeetiin jira ashirin rabbi jira bakka rabbi raddi isa hafarree rabbi bakka nagaan nuuf jira addaa baay'ee nageetti ansinni raafannee maaloo jaalala kee dhiisee waanuma kee yaadhaa